Magaala Kaartuum keessatti kan argamu waldaan hawaasaa dhalattoota Tigraay waggaa dheeraadhaaf ture namootaan dhiyeenya kana garas adeeman keessummeessaa jira. Baqattoota wal waraansa waggoottan lammaniif taasifamerraa dhiyeessan. Ji'a Sadaasaa keessa waliigalteen nageenyaa taasifamus ammayyuu mooraa baqattootaa daangaa Itoophiyaatii fi Sudaan irratti argamu keessaa darbanii namoonni gara waldichaa dhaqaa jiranuu jiru. Nageenya isaatii fi maatii isaatiif jecha namni VOA'n maqaa isaa kan dhugaa fayyadamuu hin barbaanne Geetaachoon warreen kana keessaa isa tokko. Yeroo ammaa Tigraay keessatti tajaajilli bilbilaatii fi intarneetaa deebi'ee jalqabee jira. Namoottan akka Geetaachoo hedduun firoottan isaanii sababa wal waraansaatiin gargar ba'anii barbaachaa jiru. Geetaachoon amma ammaatti abbaa isaa hin arganne. Erga wal waraansichi jalqabamee booda abbaan isaa loltuu Tigraay ta'an. He was in the military. He was a soldier. Waraana keessa ture, loltuu ture. Lubbuudhaan jiraachuudhaaf dhiisuu isaatii fi odeeffannoo hin qabnu. Maatiin koos abbaa koo argachuu hin dandeenye. Namman gaafadhus eenyuyyuu hin jiru jedha. Ogeessi koree waldaa fannoo diimaa addunyaa namoottan akka Geetaachoo maatii isaanii barbaachaa jiranu gargaaraa jiru. Andiriyaas Naazii Shaadiin koree waldaa fannoo diimaa addunyaa ICRC'tti ogeessa eegumsaati. As if they lost contact with their loved ones, then we provide them. Yommuu namoonni warreen wal jaallatan wajjiniin gargar ba'an tajaajila barbaachaa kenninaaf. Gareen lammanuu asiif achi ergaas fudhatu jedhan. Dhaabbilee gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti socho'uu danda'an keessaa koreen waldaa fannoo diimaa ICRC'n isa tokko. Gareewwan lamman wal waraansa keessatti hirmaatan yakka farra namoomaa raawwatamee fi quba walitti qabuudhaan wal komatu. Garuu miidhaan sanyummaa irratti hundaa'ee Tigraay keessatti raawwatame ammam akka ta'e amma ammaatti addaan ba'ee hin beekamne. Gaazexeessotii fi qorattoonni mirga namoomaa Tigraayin seenuudhaa fi hanga'oota mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyaman arganne. Tajaajilli faana bu'iinsa koree waldaa fannoo diimaa addunyaa dhumiinsi Tigraay keessatti raawwate ammam akka ta'e VOA'n gaafatee jira. Paaskaal Kutaati Sudaanitti hoogganaa garee koree waldaa fannoo diimaa addunyaa ICRC'ti. Now, I don't have specific statistics with regard to this context here. Dhimma kanarratti ragaa adda ta'e hin qabu. Garuu namoottan firoottan isaanii barbaachaa jiran kumaan lakkaa'aman qabna. Dhimmoottan furmaata argatanis jiru. Dhimmoonni furmaata argachuu danda'anus itti dabalaa deemuu jedhan. Paaskaal Kutaat akka dabalanii jedhanitti dhimmoottan hedduudhaa fi furmaata dhumaa argamsiisuun yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Geetaachoon garuu gargaarsa Andiriyaas Naazii Shaadiitiin barbaacha isaa itti fufee jira. I called my grandparents to ask where my father Waa'ee abbaa kootii gaafachuudhaa fi maatiiwwan isaatiif bilbileen ture. Wanti isaan beekanu hin jiru. Sababa wal waraansaatiin maatii koo argachuu hin dandeenye. Isaaf malees jiraachuu hin danda'u jedhe Geetaachoon. Garuu barbaachinni taasisaa jiru milkaa'umsaan oolu. Abdiis hin kutatu. Gabaasa Henry Wilkins Kaartuum Sudaan irraa qindeessee fi an Bafqaaduu Murdaati.